لا إله ميتا ميسين تترى والناجر جارتي أبقى بينيا تترى جارتي أبقى بينيا تترى قديد أنت مسا تكلاكو تتكبر رفا دميلو لبو تترى قديد أنسون تامي ميسين إلى أبدي وما فيت والله كومنتي أتبرر يسدو كان أرجو من والله نمكن كل ما كان قوبه وان ترى قديد هذا إلمان زناجة شو روانو في قبضنا ما قودني أكسين تاني مادام سورة كي يعرف أن سدوا يرجع ميديا كان رجع باسي ما تنس دوك إيه تامي كله تامي جذبة برجع فجروبي هدني سك أننا مسيقون إسم برنوتو نا مسيقون ده رجع سر النار في تابر إلا من والله رجابا جولين نمني جند جلا كنا رجابا أنت تجاجر إيه ما رجعتوا beerran isaa akkamitti si waliin jiraate jettee gaafa maskootii irraa dhufkaa uf akkana taatu kadhiila garana gaafa jarri balbal ufi cuftee of ajjeesuuf iyyitanii namni isin yaa irraa baastan sani waa misiri kun hin jirre teetanii wallaahi yoo inni birriiti yangalchi maammanuuriin jechuudha waggaa tokko miitiyaa kanarra taa'ee keezii isaa seenaa akka inni imaaraatii dhufee gabbaase jechuudha. Kan abbaa qabeenyaa kana amma abbaa qabeenyaa kana ila dhageeffadha warri maammannuur sidide tantana maammannuuriin Khadiijaan jechuudha haadha sudeesita jedhan san mucaan jimma urga suudanii irraa gudeede as fide jechuudha xiyyaaraan dhufe imaaraatii haa jettume. Ufii keessanii bakka gannama baastanii la ufii gannama baastan jechuudha wallaahi ganaa isin salphisa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hayyee badabbe. Mee suura makiyya rifeensuma duwwaa yookiin abbaasa. Waalaikum salaam subhanallah jaartii nama guddaa jaartii abbaa qabeenyaa nama lamaan guddeedan jedhan hayyee inna lillahi. Salamata deebisi boona. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Insa alfanne jaartii sheekaa jaartii abbaa qabeenyaa nama lamaan guddeedan jedhan. والله لازم نمن تاتر إذا وري ديا كذا نمن تاتر ربي سناقة جل والله. رديم حدود تتجنا قد ربي هذا جل. ستون التمام تشاقة. نمن تكنا تاء رجعنا ما بس أجا. لا إله إلا الله. نيكو إلبو. أمر كيف دوغا نامي غباياني. دارا فوداني نمر ركيت كايا. غابا مرغا ربي أما وكان غابا درا غباني. متى يوم تملك رانا فودا إنن. nama akkasiitiin gudeedamtee ebalu tokko si godhaa ebalu waliin jirta amma osoo isiin gaafsan jaartii ta'e ebalu tu siif ebalu gudeedha walitti osoo isiin jette akkam mechaa jirtu kan osoo jette. Abdii Aliyyi Shaafii as gala wayiitu mucaalii nagaa ila wallaahi ijoolleen inni nyaate nama tokko lamaa miti bar maqaan dha'uu fi malee an jechuudha. Maqaan mushkila haqa namaa barbaadaa irraa miila godhee jirti dhageeffatu sin beeku si mataa keetuun beeku haqa namaa barbaadaa jirraami amma wanti nuti eegu as teennu muciyyoo biyya keessaa shabakatti deematti fakkaata. Tagartee biyyatti tulfeessee biyyarraa galche ati mijee waan san irraa quba qabda namatu natti hime wallahi kiniinii nyaachisee sababa saniitiin gartee biyyarratti cinqamaa jirtii jedhan kiniinii ulfaatiin maaxanii hin garagalame hospitaala darbanii achirraa fuudhanii Faatumaa ila shoof. Faatumaa jechuun jala teettee jechuudha ta hudduu isii afoo dhiisanii duuba gudeedan jechuudha shiishaa fi eegeesiitiin mana isaatti kontiraata teettutu isiidha. Abdii arsii shaashee jechuudha. Haati tiyya kabajaan mana teetti akka kan keessan jechuudha niitii takkitti nama lama walitti hin fuune haati tiyya kabajaa qabde ishee ta akka haadhatan teetii barandaa teettee kana gaddee miti haati tiyya. Dhiisi tamma dhiisi dhugaa kee barbaadaa jira waan taateef dhiisi miira keessa seeniini. Wayne bataaf rakkoon wallahi rakkoodha rakkoo guddaa amma nuti ka dubbachuu dhufne waan biraati. Mushkilna wallahi rakkoo jajjaba jira keenya. Rakkoo guddaa amma kun amma dubbiin deemtee amma Dr. Amiraa Tansaaniyaa mata nama lamaan fuudhan. Isiidha. Naalilla maal kun odeen gaddumas teettee akka nama onnaan miidiyaa kanarraa luboo hin fedhu ija namaaf hon dhaabbatu jettu. Guyyaa meeqa itti himadhee naa fuudhi jennaan irraa sii fuudhaan dubbatin naan jettee na dindee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ya hundi keessanuu aaliyaa hayaatillee hundi keessanuu jirtu. Jireenya maal turaa miti jaartii nama guddaa. Waan gootu boona maraatti waan gootatillee sareeti.
intala dubartii takka waan isa jaartii abbaa qabeenyaa andi isa ugabba. dhageeffadhu boona waan isarraa qabdu dubbadhu malee erga himatte waan bultii dubartii akka tanteetiin dubbatin hadara wallahi ila beeste arbaa guguuna dhageeffadha wallahi billahi ufii gabbaasanii ajandaa miidiyaa na godhan malee jechuudha. Baabaan Nuuraddiin ka dhuftee keessaan na himatti ulfaadhu ati naan jedhee ka'ee asii deemee garee hidhee durriyyee fidee miidiyaa irra na arrabsiise na bilbilee bakka irra fuuna kaasee birrii kee fidee dhufee mucaan as jiraa koottu naan jedhe. Yoo handaku dura isuma qofa gasqee jira jechuudha. Garee hidhee fidee ijoollee guyyaa takka miidiyaa kanarra argeen beeknan na arrabsiise. Wallahi sagalee kiyya namni na dhagahee hin beeku miidiyaa kanarra jechuudha. Jarattii tana fidee gabbaasee hafu uummataa na dhaabi malee. Dhugaa kiyyaaf wallahi duuban deebi'u majeem. ammallee dhugaa tanteen balleessin jedhe waan badaa waan safuu asirratti hin dubbatin waan bultii isaa asirratti dubbatin waan nan jedheef waan inni balleessellee hin dubbadha hin dhiibu. Oy kana baase kasaree obboleettitti naa oolta waan ta'eef na baase waan nan jedheef dhageeffadha waan irraa qabdu haqa irraa qabdu himadhu Oromoon irraa siyaa fuutu erga haqa biraa qabaate waan gama biraa immoo isiin dubartii akkas taate maalii walitti ijaartii akkasii fuudhanii adaraa rabbi atillee nama wajji yoo dhalatte taate waan akkasiisa fuudhan dubbatin dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbiin nan gahina wallahi rabbiin nan gahina safuu miti warabba likaaba jechuudha. Meela mucaan abdii arsii shaashee jedhu kun waan inni gareen irra hidhanii bar'aana intala durbaa takkitti nama torban gareen irra hiite fidanii gasii irra nama arrabsan jarruu safuu laallan jechuudha. Amma nama ila yoo wayita ati asirratti waa namaan jettu namillee waa siin jedha warri koomantii waan badaa sii balleessa waan ta'eef sii galee. Kanaaf ila waan badaa dhiisiti waan safuu waan bultii isaa keessa seenin homa fedhe odoo ta'e waan bultii isaa keessa tasuma hin seenin hadaraa kee dhiisi asumatti waan dhiisu birrii kiyya ilaa beester bagugu deema birrii kiyya gaafadha irra naa fuudha birrii kiyya yoo irraan fuunu jettan ani maamman nuuriin hin dhiisa takka jedha na dhageeffadha waa lamaan kana qofa eshii jedha yookiin hin ta'udha dhufee birrii hin barbaadu yoo nama beeka eena kennitee jirti irraa fuudhee jira haa jedhu dhufee. Yoo natti hin kennine hin galchuufillee natti illee hin kennine jedhe waggaa tokko asirra taa'ee isaa arrabsa maamman nuuriin. Haga lubbuun biyya namaa kana keessa jiraachuu. Maamman nuuriin arrabsi jedhi ka'ati waan bultii dubartii akka dandeetii hin dubbate. Warri koomantii jala kana taa'ee na arrabsu kun isaanii namni bultii ganna baase jechuudha. Maaliif abdii arsii shaashee ka jedhu kun namni niitii isaa fuudhee waliin ciisaa ture maamman nuurii dabarse isa waan ta'eef maal abbaa isaan arrabsa jala kana taa'een. Waan akkasiin dubbatin ati alee dhugaa rabbi waan akkanan dubbatin ati intala dubartii takka. Dubartii dabar wallaahi billaahi ufii safuu keessaa na baasan. Silleen aaliyaa amma yookiin fira si beekuu as jala jira nama si beekuu as jala ciisa ati akkatti afaan akkanatti yoo si baatummaa sin jedhan bismillah waan akkana dhiise daraa. Jechuun namni maalummaa kan koo beekne waan fedhe naan jechuu danda'a garuu namni maalummaa kan koo beeku wallaahi dhugaa ofiitiif dhaabbatte naan jedhan. Mucayyoo ati akkatante waan akkanaan dubbatinati tokko boona mucayyoo illee erga waan akkanaa himansiifte habiibi yookiin isa asirra fidi gaafa dubartii wajjin. Beestii ila habiibi meena dhageeffatu ila namni gara daana dhageeffatu waa tokko sitti ma beestii ko. Yoo himatte himadhu malee abbaan koo nama wal kabaju muka dame. Haa jiraatu wallaahi haa jiraatu. Alia ila me na dhageeffadha baastii wa ayaan mutu gara baddufe. Beestii sagaleen kiyyan dhagamaami. Hin dhagama sagaleen kee. Ila beestii wanti ati beekuu qabdu duraan dursa an akka nam tokkootitti jibbaa nama tokkootu hin qabu. Hanga mucayyoo tana hin beekne gurbaasan beeka. Maamman Nuur kanaaf fooloos walirraa qabnu. Gastii isaas nan naqa gastii kiyyas nan dhufa. Hadda mucayyoon tuni gadi baatee namni kun haqa kiyya na nyaatee jette. Haqan kiyya na nyaate naa gaafadha nan lakki abboonni namaa kan namaa nyaatu miti jedhe. Kunoo namaa sappoortii godhaa jira. Kunoo gartee 500 nu gartee chaalenjii jechiisee namaa kennaa jira. Nama sin nyaatu naa wallahi haqa kiyya na nyaate ragaatti qaba.